Baay'ee nage mana kana simbirroon illee lixu mana kana simbirroon illee har'a garuu nan dhuge yoo dhugan dhugaa dubbatu nan dhuge maafan dhugaa waa'ee rakkoo hawaasa keenyaa keessa jiru waa'ee magaalaa Dambidolloo haala sirra akkasaa jirtu waa'ee ibsaa noo baasen maaliif uummatni keenya dukkana keessa jira yoo keessummaan nuuf illee dukkana keessa bulchaa jirna yoo makka carraa keessummaan mana keessa dhufe bulchaa dukkanuma keessa jirra waggaa amma kana eegee waggaa 15 ol eegee warri ummaa ibsaan guyyaa 15 ta'uu kareen amma uummati magaalaa Dambidolloo aanaa seeda badhatee illee dhugaa yoo bishaan dheebotte bishaanuma yoo dheebotte laa kanuma argaa jirtu daadhii kanallee namaa kenna afaanitti namaa qabala amma magaalaa keessa yoo deemtan ibsaa yoo jette maqaan ijoollee si'ana dhalataa jiran ibsaa yoo jette ibsitu jennaan maaliif uummati sun maqaa isaanii akkasitti moggaasee seera maaliif ibsaa sababa barbaadu ibsaa argachuu sababa dheeboteefidha amma kanaafi akka disitti hundi keessanii waan hundi keessanii sooshaal miidiyaa qabdan hundi keessanii jedhama waa'ee kana uummata kanaafi ibsaan himmalu ibsaan himmalaafi kanaafi hundi keessan maqaan Dr. Nabiyyaadhiin isin jedhu waa'ee Mansuur Jamaaliin isin jedhu maaliif hundumti keessan waa'een kana hunduma keessan ilaallata waa'een kana machooftee haasa'aa jeenaan maal machooftuu qalbii qabdudha yooma waardiummaa mataayyuu machooftuu qalbii qabdudha kanaaf hundumti keessanii isin ilaallata amma isaan kun yooma konkolaataa dhabne yooma gatii geejjibaallee dhabne qaala'insi jireenyaa sinis baay'ee dabaleera waddadeera jireenyi widdiidha jedhe faarfataan widdadeera baay'ee jireenyi widdiidha nuuf jedhe waddadeera waan ta'eef jireenyi yooma waan geejjibaa dhabnellee miilluma keenya isuma kanaan miilla keenya isuma kanaan asii baanee yoo har'a gimbii bullee bormoona qabsee bullaa ittaanoo shaggar kanaaf shaggariin annee annorma see keessa teenye haasofna waa'ee biyya kanaa. Fi kanannaa arsen abaru tokko immoo hiqqe deema wanti na boossise jaarraa 21ffaa kana keessa namni keenya xaafii dafa qaara boqqolloo dafaqee harkaan nyaachaa jira. Ankaaniin argee dur jibeenbila faa qaaraa faa wanti tokko faa dafaqu malee amma garuu jaarraa kana keessa xaafii dafa qaara. Maal amma firan qabnuunidha amma firan qabnuuf waajjiruma ibsaadha maabiraasaayilii maal jedhu achumaa qabnu yoom ta'u ta'een federaalizimii miti waajjira federaalaa isuma handhuura finfinnee sana deemen itti isin hima kanuma irratti jechaadha amma dheengaddaa warrumti mana kana eegu jechaadha dadhabbii qabdi yaade warra mana kanaa jechaadha dadhabbii qabdi hospitaala deemanii gaafa na waamanii nan dhaqa gaanis dadhabbii qabdi waan ta'eef gaafa naqu mucaan isaanii dadhabbii qabdi waan ta'eef anis mucaa masaayiduu kan naqee akka carraa ta'e akkuma achi ga'een achi ga'een gaafa lakkuu da'anii maqaa mucaa isaa illee nama moggaase maaliin jedhee moggaase ibsaaf ibsituun jedheen maaliif rakkina kana keessaa barbaasuu dandeessi kaayyoolleen kun kanaaf ibsaaf ibsituu jedheen maqaa isaanii moggaaseen maaliif uummati magaalaa Dambidolloo dhugaa yooma bishaan gaafatele aannan si obaasa dhugaa aannan garraamii garuu dukkana keessadha keessummaan gaafa dhufullee dukkana keessa bulchaadha engadda manuma saganaa keessummaan dhufe eessadha aanama daalle waa bara ganda kuchaayirraa keessummaan dhumna dukkanuma keessan bulcheen dukkanuma isinis dukkana keessa bulchaa maal fala maalii qabare shaamaa bitamnu ajjeeseera ummati magaalaa kana garraamii yoo marri bishaan dheebottele aannan sii kenna dhugaadha ummati isaa ifaadha ummati isaa garraamii ilaalcha gaarii qaballee namaaf keessummaallee simata garuu dukkana keessa rafaa
dukkata keessa irbaata nyaata. Na gaddisiisen. Ana kanan na gaddisiise. Doktor Naabiyaad faan jiranii Doktor Naabiyaad abbaa macabsaa sana faan jiran. Mansur Jamaal faan jiranii isaatti nuun himtanii amma. Mansur Jamaal utuu dhaga'e kana jechaadha. Magaalaa Dambidollootii fi jeneetara tokkoon bitee mana manatti gashaa. Nageenye yoo abbaan iyyee ollaan birmata jedhe Oromoon kunoo amma danda'u yaan jira. Miilluma hin deema waajjira federaalizimii osoo hin taane waajjiruma federaalaa miilluma hin deeman amma nan deema dudduuba uummata miliyoona 60 oltu jira waan ta'eef ani akkanatti hin dubbanne maaf tokko rakkina uummata keenyaan itti mudeemaara eessatti shaggar waajjira maabirataa ilma maayidan waajjira ibsa kanaaf deemaan jira chaawo namni itti dubbannaan immoo uummati kunoo Ibsa. haa lakkaa haanumtiyyuu maqaan koo ibsaadha. Dagaddeera maqaan koo iyyuu dagaddeera. Garuu ibsaa barbaachuu deemaara. Ibsaa shaggariin ibsaa barbaaduu deemaara. Hambaa miidiyaan hambaa hin nyaatu dhalootaaf hambaa dabarsa.